Galatoma. Akkam jirtu? Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamoo Looreeta nagaa addunyaa goota keenya muummee ministeera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, kabajamoo obbo Taaggasa Caafoo Afyaayii mana maree bakka bu'oota uummataa, kabajamoo obbo Aganyoo Tashaagar Afyaayii mana maree federeeshinii, kabajamoo obbo Tamasgan Xurunee ittaanaa muummee ministeera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa, hundaa ol immoo kabajamtoota ummata Wallaggaa baga Waaqayyo nu gargaaree haala kanaan asitti wal arginee isiniin jechuun barbaade. Hundaa ol guyyaa har'aa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed Wallagga biyya Kumsaa Morodaa, biyya Oliiqaa Dingil, biyya Jootee Tulluu, biyya Abishee Garbaa, biyya Hayyootaa, biyya abbootii amantaa, biyya goototaa kanatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaade. Uummanni keenya bu'aa bayii hedduu keessatti rakkoolee jiran dandamatee mootummaa isaa cinaa dhaabbatee jijjiirama olaanaa fidee jira. Har'as immoo isin haala kanaan magaalaa Naqamteetti diinnis firris haala arguun uummanni keenya haala kanaan isin simmachuuf bahee jira. Baga nagaan nu dhuftanii, baga haala kanaan asitti nuuf argamtanii irra deebi'ee isiniin jechuun barbaade. Waggoottan darban biyya keenya Itoophiyaa biyya rakkoo guddaa keessa turte, kufaatii hammana hin jedhamne keessa turte, gaggeessummaa muummee ministeera keenyatiin, gaggeessummaa paartii keenya paartii badhaadhinaatiin biyya waa hundi humnaan itti hiikamu keessatti beekumsaan nagaadhaan hoogganuudhaan addunyaa irratti biyya waraanaan beekamtu oduu hin taane biyya nagaadhaan beekamtu gochuudhaan Looreeta nagaa addunyaa nuuf taatanii jirtu. Biyya hiyyummaan hammana hin jedhamne keessatti beekamu, biyya kadhaa qamadiidhaan beekamtu, qamadii oomishtee addunyaa irratti beekamtii olaanaa akka argattu nuuf taasistanii jirtu. Maqaa ishii hiyyummaa kadhannaa qamadiirraa qamadii oomishuutti ceesistanii jirtu. Biyya gogiinsa olaanaadhaan miidhaa guddaarra turte, ashaaraa magariisaa dhaabuudhaan biyya uumama faana jiraattu ta'uu ishii addunyaadhaaf agarsiistanii addunyaa fuulduratti kabaja uummata keenyatti hortaniittu. Harka mirgaatiin misooma, harka bitaatiin nageenya kabachiisaa maqaa biyya keenyaa jijjiiruudhaan uummanni Oromoo uummata biyya diigoduu hin taane biyya ijaaru, uummata biyya kufte kaasee sadarkaa olaanaatti ceesee badhaadhina fidu akka ta'e qabatamaadhaan nu hooggantanii nutti agarsiistanii jirtu. Muummee keenya isinitti boonnaa, isin kabajnaa, isin jaalanna jechuun barbaada. Mul'ata olaanaa qabamee jiru, inisheetivoota gurguddoo bocamanii jiran, uummanni keenya rakkoo bitaaf mirgaa jiruun otuu hin dhaabbatin kallattiiwwanii fi karoorawwan misoomaa paartii keenyaan bahee, mootummaa keenyaan bahee uummanni naannoo keenyaa kallattii maraan hojiitti hiikaa jira. Biyyi kunis jijjiirama olaanaa keessa akka galtu taasisuudhaaf hooggansa muummee keenyaa jalatti ijaaramee kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa qormaatilee jiran hunda dandamachuudhaan ce'umsa olaanaa keessa galaa jira. Uummata keenya utuu waan adda addaatiin hin qabamin halkanii guyyaa raajii hojjettaa jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Uummanni keenya, sabni keenya kallattii maraan biyya kana ceessee badhaadhina hunda galeessa milkeessee Itoophiyaa waggoottan gabaabaa keessatti addunyaa faana biyya dorgomtu,
biyya waa hundaan ce'umsa olaanaa fidduu akka taatuuf cimina addaatiin utuu waan xixiqqoo hojjetameen of hin dagatin kaayyoo fi galma olaanaa qabanneef hundi keenya iyyuu harka wal qabannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Rakkoo kallattii adda addaatiin qe'ee keenya diiguudhaan saba keenya wal nyaachisuudhaan saba keenya dadhabsiisanii warra deebi'anii nurratti fe'amuu barbaadan hunda ummanni keenya fuuldura dhaabbatee qabsaa'aa aarsaa kaffalaa tokkummaa keessoo keenyaa fiduudhaaf rakkoo keessoo keenyaa hiikkachuudhaaf kallattii maraan aarsaa hammana hin jedhamne ummata kaffalaa jirudha. Hundaa ol lixni Oromiyaa akka kallattii adda addaatiin maqaan adda addaatti baafamuudhaaf yaalamu osoo hin taane kan beela'e kan itti dhiyeessu, kan rakkate kan itti hirkatu, kan dadhabe dhufee kan itti bayyanatu biyya gubbaan isaas warqee jalli isaas warqee ta'edha. Ummanni isaas warqee ta'edha. Ummata gootni kun ummanni gootni kun carraawwan misoomaa gurguddaa qabu. Mootummaa isaa cinaa hiriiree keessattuu waggoottan darban xiyyeeffannoo addaa muummeen keenya taasisaniin pirojektoota gurguddoo asitti kennaman harka tokkoon wal qabannee yoo hojiitti hiikne nagaa keenya mirkaneessaa yoo deemne Wallaggi iddoo Itoophiyaanonni hunduu itti aara galfatan biyyaaf itti kadhatamu addunyaadhaaf itti kadhatamu biyya namni fi waaqni iddootti itti araaramu biyya dhiigni itti dhangala'u osoo hin taane biyya boqonnaa biyya araaraa biyya jaalalaati. Kanaaf ummanni ibidda guddaadhaan utuu hin qoramin ce'umsa olaanaa keessa galaa jiru kana qabannee lixa Oromiyaa irratti akka mootummaa naannoo keenyattis xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan jijjiirama guddaa akka finnu asumaan muummee keenya fuulduratti isinii mirkaneessuun barbaada. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma.